Akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan idil addunyaaf biyya keessaa qindeeffanneeti dura dursummaatooti oduu har'aatiin hangafna. Itoophiyaan wacaa fi doorsisa ibsa hinaaftotaatiin gonkumaa kaayyoo fi mul'ata ishee irra duubatti hin deebitu jedhan dubbii himaa ministeera dantaa alaa ambaasaadar obbo Mallas Alam. Allahu akbar dooniin teessan barbadoofte tana dubbiin isin barbaadan jedhanii maali jennaan Yaaya Alhuutiin dubbii ajaa'ibaatiin gadi bahan kaleessa galgalaa fi ammas sa'aatii daqiiqaa 30 Aljaziiraa fi wiihoon gadi baasaniin dooniiwwan Ameerikaa yoo haleelamanii fi hedduun isaanii yoo dheessan kan agarsiisu peentaagoniin ki'u godhe. Loltoonni Israa'elii bo'oo lafa jalaa Hamaasitti tasa ol seenan duraaf duuban haleellaan hurrumtaatti gadhiifamee yoo isaan aaraan belbelan viidiyoon toora Birgeedii Alqaasaa agarsiisu Benjaamin Niyaataahuu fi akkasumas deeggartoota isaanii macheesseeti jira. Kunis gabaasa oduu keenyaarraati. Raashiyaan lammiiwwan Ameerikaa kan Yukireenitti argaman sababa lola kanaatiin 400 ol ramiim gochuu isaanii kan agarsiisu viidiyoon ba'uu fi akkasumas dubbii himaan waraanaa kan yeroo pirezidaanti Tiraamp turan iccitii firfirsuun Joon Baayidaniin danqa filannoo dhufuu irratti tahuu maddeen gabaasanii jiran. Iraaniin haleellaa cimaa Ameerikaa ariifachiise loltoota Iraaqii keessatti argaman irratti fudhatteen addunyaa afaan qabachiifte. Anis sabbar zeenaa qaba jechuun pirezidaanti Raashiyaan ammas oduu dabalataa kan Kireemlii Zeleniskiidha ariifachiisan gadi baheeti jira. Gaddisa gadaatii kanneen YouTube chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa oduuwwan keenya dhageeffatanii like osoo hin goone akka biran dabarre akkasumas maamiltoonni kabajamoon like gochuun odeeffannoon keenya akka namoota hedduu bira gahu nu taasisaa isiniin jechuu barbaanna. Gama oduutti ceeneeti jirra. Itoophiyaan ibsa ejjannoo fi fakkeessii irra deddeebii Masriin Kaayiroo irraa kennimtuu fi shariikonni isaanii gootuun yoomuu duubatti akka hin deebineef fedhii ulaa galaanaa Somaaliyaa laandii wajjin waliif mallatteeffame diinotaa fi firoottan keenyas bu'uura fedhii heeraa fi seera qofaan walii galtee hariiroo biyyoota lameenitiin eegalame hanga biiftuu mul'ata guddina diinagdee fi wabii lammiilee keenyatti kan itti fufu tahuu jechuun ambaasaadar Mallas Alam dubbii himaa ministeera dantaa alaa dubbatan. Itti dabaluun ambaasaadar Mallas Alam gaaffii gaazexeessitoota irraa ka'ee fi deebii yoo laatan biyyoota liigii arabaaf kanneen tokko irraa egaa dhiibbaan adda addaa dhufaa jira kanaan wal qabsiisee hoo miidhaan qabu gaaffii jedhuuf Itoophiyaan biyya waca gaazexaa fi ibsa ejjannoof doorsisaan yoomillee duubatti hin deebine akka taatee fi biyya guddoo fedhii isii heeraaf seera idil addunyaa eeggattee akkasumas nageenya bahaa Afrikaa mirkaneessuuf sochootu ta'uu kanneen beekanii fi hin dhaganis haa dhagayan jechuun sabbar zeenaan Somaaliyaaf Masrii ki'u godhan. Tibba kana gaaffiif deebii Aljaziiraa Ingiliffaa wajjin Qatar Dohaatti kan taasise pirezidaantiin Somaalee Mogadishoodha Hassan Muhammad Shariif Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu fedhii keessammoo keessanii miti gaaffii dura jedhutu dhiyaateef ture. Eeyyeeti lakki kanarraa mormii hin qabnu birmadummaa biyya biraa garuu yoo kan dhiibdu taate qofa jechuun yeroo ammaan kana garuu sirbaaf cidha akkasumas doorsisaa fi hamma lola adda addaa labsuuf Masrii wajjin shubbisaa turan hunda urgufachuun pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Mahmud Shariifi dubbii ajaa'ibaatiin gadi ba'anii karaa dippiloomaasiitiin Itoophiyaa wajjin mari'achuuf qophiidha kan jedhan kaleessa naqabaaf gadi dhiisaa maaltu fideenis dubbii idila addunyaa yoo taatu Itoophiyaan yoomillee taanaan jedhanii ambaasaadar Mallas Alam fufiinsa diinagdee waliigaltee ulaa galaanaa biyyoota lameenii bulchiinsa federaala Somaaliilaan dargiisaa wajjin goote cimsitee kan itti fuftu ta'uudha dhaamuu barbaanna jechuu maddi tajaajila oduu Itoophiyaa gabaase. Deeggarsi Ameerikaa yoo bira dhaabate daqiiqaa 10 keessatti Israa'eliin baduun wal nama gaafachiisu jechuudhaan ministeerri haajaa alaa Iraanii Amir Hussein Abdullahi dubbatan. Deeggarsi Israa'elii baxraansaa jiru mirga lammiilee qulqulluu gaaga'aa jiru saffisaan yoo dhaabu baattee Ameerikaan baha gidduu galeessatti galaana dhiigaa ofii laaqatte keessaa bahuu hin dandeettu ejjennoo jedhu bulchiinsi
Ayatullah Ali Al-Khamenei kan Iraanii qabaachuu yoo himan waraana Gaazaa keessatti lubbuu Palestinoota duguugaa jiru Ameerikaan saffisaan ajajjee akka baastu kana tahuu yoo baate immoo itti gaafatummaa balaa Teel Aviivii fi akkasumas buufata Ameerikaa irratti argamuuf yoomillee ittiin gaafatamnu jechuun akeekkachiisan. Kana jidduutti oduun jabduun Israa'elii fi Benjaamin Netanyaahuu mootummaa Muusaadiin kiwugoote telegiraamii Birgeedii Alqaasaa irratti maxxanfamte. Loltoonni Israa'elii Hamaas adamsuuf boollatti duudan 125 kiyyoo Hamaas keessatti duraa duuban ibidditti roobe Benjaamin Netanyahuun torba teessorraa ol ka'eet naqaba gadhiisa. Qondaaltota Muusaa walitti afaan deebise. Loltoonni kunneen karaa bahaniin dhabanii wallaaluun duraaf duuban rasaasni itti roobee holqa keessatti aaraan ukkaamamanii yoo agarsiisu dubbiin gadi baate. Ibsa ministeerri raayyaa ittisa Ameerikaa kan kaansarii dhibamanii ciisan Lloyd Austin baaseen wal qabsiiseeti. Kutaawwan waraanaa Iraaqii fi Sooriyaa keessatti argaman kan Ameerikaa 3 irratti daqiiqaaf sa'aatii wal fakkaataa irratti haleellaan misaayilii Cruise misaayil baalastik misaayilii fi diroonii nammalee tiroobeetiin Ameerikaa kiw godhe. Haleellaa diroonii kanaan kutaa Ambaa Arii fi akkasumas Kurdistaan akkasumas Deizur jedhamu buufata xiyyaara Elbiraatiin fageenya oomisha boba'aa Konokoo cinaatti argamu irratti maxxansi garee addaa walabummaa musliimootaa fi shi'aa kan milishoota ifoomseet jira. Itti dabaluunis lolli lammiilee Gaazaa irratti bantan kun haga dhaabbatutti cimee itti fufa jechuun gama biraatiin halkan edas ajajaan pirezidaantii Ibraahim Ra'iisii kan Iraaniitiin loltoota Ameerikaa buufata kan galaanaa gama Israa'elitti argaman Elman Dabii fi akkasumas ammoo Iraaqii keessaa kan Baagdaad dhiyaatti argaman irratti xiyyaaronni Iraanii warraaquun haleellaa raawwatuun lubbuun loltoota hedduu dhabamuudha gabaafameet jira. Ajajni Lloyd Austin ministeera ittisa Ameerikaa milishoota Kataayizd Iraaqii fi Iraanii kun kan Hizbollaatiin hoogganaman waraanuuf qophoofne yeroo jedhanitti yoo ta'u akka Hussein Amir Abdullahi dubbatanitti herregni siyaasaa ibiddaa Ameerikaan qabsiifte amma gara baankii dhabamutti cehee jira jechuun yoo gabaasoo Ameerikaan ammoo osoo kanaan jiru Sargeen Lavrov ministeerii dantaalaa kan Raashiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii New York cinaatti argamuun ibsa gaazixeessitootaaf kennan. Firoottan keenyas diina keenyas dhagahaa jedhani. Yeroo kamiyyuu Raashiyaan biyya kamiinuu wal dhabbee fedhii hin qabdu. Haa ta'uuti ammoo kan danqaaf walabummaaf birmadummaa Raashiyaatti gufuu ta'u dacheerraa duguguuf qophoofne jirra jechuun Ingiliz, Jarman, Neezerlaandii fi Firaansi Ameerikaa yoo akeekkachiisanii addunyaan wal harkaa fuudhuun gabaafte. Gabaasni kan Hindustaan Times, Reuters akkasumas Aljaziiraaf Al Arabiyaati. Dubbittiin kun kanatti hin dhaabanne lammiileen Ameerikaa 400 ol tahan lola Yukireeniif Raashiyaa gidduutti gaggeeffamaniin ajjeefamuu akkan ollee iccitii kan firfirse Koloneel Mark Daglaal Neelar gorsaa pirezidaanti Trump kan humna waraanaa yoo ta'u lammiilee Ameerikaa kanaaf itti gaafatamaan Joon Baayiden jechuun Joon Baayiden yoo qeeqan dhuma iccitii kana kan firfirse Koloneel Mark Daglaal pirezidaantiin Baayiden filannoo isaanii irratti gufuu cimaan itti dhaqqabe jechuu gabaasan. Allahu akbar isinitti nafne maaf of duuba deebi ture akka dhaadatammaa hin taane hoogganaa garee Huutii Yemanii galgala kana dooniiwwan galaana Elman Dabii fi akkasumas galaana kan garba gurraachaa ittisaa irratti Ameerikaan ittisaaf ergite misaa'iloota lola sa'aatii 2 irratti roobsuun baqachuu itti fufanii dubbii himan Huutii tola telegiraama isaa akka jedhetti Yahyaa Sinwaarii kan Al-Huutii toora telegiraama isaanii irratti haleellaan misaa'ila deeggarame kaleessa roobii halkanis walakkaa haleeluun dooniiwwan 2 yeroo haleelan 2 duuba deebi'an viidiyoo mul'isu miidiyaalee gubbaa irratti qoraasuun argaman. Joon Baayiden gaafiif deebii tibba darbee taasisaniin Huutii irratti tarkaanfiin cimee itti fufa jechuun wal qabatee akka ta'e himame. Hoogganaan Huutii akka jedhetti guyyaa 30 keessatti lammiileen Ameerikaa fi Ingiliz saffisa Yemanii gadhiisanii yookaan hin baane taate ittiin gaafatamnu yoo jedhu dhaabbanni mootummoota gamtoomanis saffisaan lammiilee achi keessatti qaxaraman akka baasu kan Ingiliziif Ameerikaa jechuun dhaadannoo isaanii garsiisan addunyaa keenyaaf rabbi nagayaa haa godhu jechuun oduuwwan keenya goolabna horaa bulaa deebana.